Waaqoon diraamaa hirkoo marsaa sadaffaa keessa jiru taatawwan gara biraas hin jiranii eessa dhaqanii maaltu uumame jettanii namoota nu gaafachaa turtanii fi har'a karaa viidiyoo kanaa bal'inaan waan jiru isinitti hima jechuudha. Egaa diraamaa hirkoo marsaa sadaffaa jalqabneerraa kutaa 4 geenyeerra. Marsaa sadaffaa kana keessa garuu taatawwan akka hirkoo tiyyaa faan margee faan as keessa hin jiran jechuudha. Kanaaf maaltu uumame? Jalqaba irratti tiyyaadha. Tiyyaan hirkoo marsaa sadaffaa keessa hin jirtu. Sababni isaa marsaa lamaffaa gara dhumaa irratti nu ifishee gidduutti waan ta'e uumamee ture. Dhimma hojii wajjin wal qabatee, dhimma professionalizimii wajjin wal qabatee wanti uumamee ture jira. Isa san akkanadha akkana jechuun barbaadu baay'ee isaa. Garuu waan uumame san taatuuwwan gara biraa wajjin kiruu keenya wajjin teenyee waan kun sirrii miti akkas haa ta'u jennee waan ta'e irratti haasofnee turre waan sun sirrachuu waan hin dandeenyeef marsaa lamaffaa gara dhumaatti jalqabdee tiyyaan nu wajjin turre waan sun kana sani jedhee bal'inaan waan sana kaasuun barbaachisaa ta'e natti mul'atu. Garuu tiyyaan hirkoo marsaa lamaffaa gara dhumaatti jalqabdee diraamicha keessatti hirmaachaa turre jechuudha. Inni gara biraa margeedha. Diraamaa hirkoo marsaa lamaffaa keessatti hojii gaarii nutti agarsiisaa kan turte margee yookaan immoo seenadha. Ishee immoo marsaa sadaffaa irratti hirmaachisuudhaaf fedhii qabna turre. Garuu yeroo nuyi marsaa sadaffaa jalqabuuf jennutti bilbilli isheen hojjetu ture aksesii gochuu hin dandeenye namoota isheetti dhiyoo jiran gaafanneerra isaanis akka ishee aksesii gochuu hin dandeenye yookaan immoo ishee akka argan hin beekan bilbilli ishee akka hojjanne nutti himanii turanii sababa kanarraa kan ka'e marsaa sadaffaadhaaf kastii biraa hirmaachisne jechuudha. Iddoo margee ishee wajjinis wanta jiru fayya qabeessa gaarii ture garuu ishee aksesii gochuu hin dandeenye marsaa sadaffaadhaaf boodarra erga nu kastii goonee hojiin jalqabeen booda karaa namaa jiran ture bilbilli kiyyaan biraa jira waan jedhu dhageenya turre ergasii garuu nu kastii bakka buusneerra waan ta'eef margee hirmaachisuu hin dandeenye ishee wajjinis kan jiru kana fakkaata. Inni gara biraa fi inni guddaan kaaraakterii keenya baay'ee jaallannu hirkoo meen aaktarii keenya jechuudha. Diraamaa hirkoo keessatti meen aaktarii ta'ee siiziniiwwan lamaan darban kutaawwan olmosta 104 ta'an kan hojjete Waaqoo baay'ee jaallannudha. Diraamaa kana keessatti meen aaktarii ta'ee inni hojjechaa ture Waaqoon eessa deeme maaliif maal taanani namoonni jedhanii kan kaasan baay'inaan waa'ee isaati jechuudha. So hirkoo marsaa sadaffaa jalqabuudhaaf ji'oota 4 ol nutti fudhatee ture. Egaa TV wajjin wantoota tokko sirreessuudhaaf ji'oota 4 fi isaa ol wanta turreerra jedheetii yaada. Erga hirkoo marsaa sadaffaa nu eeyyamame booda garuu akkuma taatoo gara biraa wajjin hin teenye haasofnu isa waliinis teenye teessoo irratti hirkoo marsaa sadaffaa akkam goonu akkamitti hojjanna waggaa kana akkamitti dabarsina kan jedhu waliin haasofnee ture. Garuu isa biraa deebinan argadhe maal ture pirojektii akka qabu. Hojii gara biraatiin akka dhufu barbaadu akkasuma immoo hirkoo marsaa sadaffaa isa kana keessatti hirmaachuu akka hin dandeenye waliin haasofne jechuudha. Naaf inni nuti Waaqoon diraamaa hirkoo marsaa sadaffaa keessa jiru taatawwan gara biraas hin jiranii eessa dhaqanii maaltu uumame jettanii namoota nu gaafachaa turtanii fi har'a karaa viidiyoo kanaa bal'inaan waan jiru isinitti hima jechuudha. Egaa diraamaa hirkoo marsaa sadaffaa jalqabneerraa kutaa 4 geenyeerra. Marsaa sadaffaa kana keessa garuu taatawwan akka hirkoo tiyyaa faan margee faan as keessa hin jiran jechuudha. Kanaaf maaltu uumame? Jalqaba irratti tiyyaadha. Tiyyaan hirkoo marsaa sadaffaa keessa hin jirtu. Sababni isaa marsaa lamaffaa gara dhumaa irratti nu ifishee gidduutti waan ta'e uumamee ture. Dhimma hojii wajjin wal qabatee, dhimma professionalizimii wajjin wal qabatee wanti uumamee ture jira. Isa san akkanadha akkana jechuun barbaadu baay'ee isaa. Garuu waan uumame san taatuuwwan gara biraa wajjin kiruu keenya wajjin teenyee waan kun sirrii miti akkas haa ta'u jennee waan ta'e irratti haasofnee turre waan sun sirrachuu waan hin dandeenyeef marsaa lamaffaa gara dhumaatti jalqabdee tiyyaan nu wajjin turre waan sun kana sani jedhee bal'inaan waan sana kaasuun barbaachisaa ta'e natti mul'atu. Garuu tiyyaan hirkoo marsaa lamaffaa gara dhumaatti jalqabdee diraamicha keessatti hirmaachaa turre jechuudha. Inni gara biraa margeedha. Diraamaa hirkoo marsaa lamaffaa keessatti hojii gaarii nutti agarsiisaa kan turte margee yookaan immoo seenadha. Ishee immoo marsaa sadaffaa irratti hirmaachisuudhaaf fedhii qabna turre. Garuu yeroo nuyi marsaa sadaffaa jalqabuuf jennutti bilbilli isheen hojjetu ture aksesii gochuu hin dandeenye namoota isheetti dhiyoo jiran gaafanneerra isaanis akka ishee aksesii gochuu hin dandeenye yookaan immoo ishee akka argan hin beekan bilbilli ishee akka hojjanne nutti himanii turanii sababa kanarraa kan ka'e marsaa sadaffaadhaaf kastii biraa hirmaachisne jechuudha. Iddoo margee ishee wajjinis wanta jiru fayya qabeessa gaarii ture garuu ishee aksesii gochuu hin dandeenye marsaa sadaffaadhaaf boodarra erga nu kastii goonee hojiin jalqabeen booda karaa namaa jiran ture bilbilli kiyyaan biraa jira waan jedhu dhageenya turre ergasii garuu nu kastii bakka buusneerra waan ta'eef margee hirmaachisuu hin dandeenye ishee wajjinis kan jiru kana fakkaata. Inni gara biraa fi inni guddaan kaaraakterii keenya baay'ee jaallannu hirkoo meen aaktarii keenya jechuudha. Diraamaa hirkoo keessatti meen aaktarii ta'ee siiziniiwwan lamaan darban kutaawwan olmosta 104 ta'an kan hojjete Waaqoo baay'ee jaallannudha. Diraamaa kana keessatti meen aaktarii ta'ee inni hojjechaa ture Waaqoon eessa deeme maaliif maal taanani namoonni
jedhanii kan kaasan baay'inaan waa'ee isaati jechuudha. So hirkoo marsaa sadaffaa jalqabuudhaaf ji'oota 4 ol nutti fudhatee ture. Egaa TV wajjin wantoota tokko sirreessuudhaaf ji'oota 4 fi isaa ol wanta turreerra jedheeti yaada. Erga hirkoo marsaa sadaffaa nu eeyyamame booda garuu akkuma taatoo gara biraa wajjin hin teenye haasofnu isa waliinis teenye teessoo irratti hirkoo marsaa sadaffaa akkam goonu akkamitti hojjenna waggaa kana akkamitti dabarsina kan jedhu waliin haasofnee ture. Garuu isa biraa deebinan argadhe maal ture pirojektii akka qabu hojii gara biraatiin akka dhufu barbaadu akkasuma immoo hirkoo marsaa sadaffaa isa kana keessatti hirmaachuu akka hin dandeenye waliin haasofnee jechuudha naaf inni nuti